Sagaleen kiyya kuni qaama dhimmi kun ilaallatu mootummaa Itoophiyaa akkasuma immoo miti mootummaa kan ta'e qaama dhimmi kun ilaallamu dallaalas haa ta'u karaa seera qabeessanis haa ta'u biyya Saawud Arabiyaatti kan imalchiisaa jiran hundumayyuu akka naa qaqqabuu fi adaraa keessanii kabajaa fi jaalala guddaadhaan isin gaafa laala jedhamtu haasirraa mataa raastuu hunda yaa rabbi fixeeti balleessi badiishii godhi dallaaluma jedhamu nama gurguru kana yaa rabbi nurraa balleessi nama gurguru kana yaa waaqa nurraa balleessi viidiyoo kana sheerlaa godha marrimaantu nu gubate dallala Saudi Arabiyaa ijoollee ergaa jirtan rabbi bukunii sinaa godhu rabbi daaraa sinaa godhu dallala Saudi Arabiyaa ijoollee ergaa jirtu rabbi raqalcha kee haa balleessu badiitee haa godhu si haa balleessu ayyaanni haadha ayyaanni abbaa si haa balleessu badiitee haa godhu facaastu siin margin achitu siif hin guddatin dallaaluma ijoollee teenya Saudi Arabiyaa ergaa jirtu waaqni si haa balleessu dhaggeeffadha ijoolleen Saudi Arabiyaa deemuudhaaf kaayyoo qabdan hin deemina birri Itoophiyaa kuma 180 kuma 120 kaffaltanii deemtan birruma deemtan sanin feestaalee gurgura biyya keessan keessatti biyya Saudi Arabiyaa hin deemina ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jirtu hidhumaa jirtu dallaalli isaanii dubbatu hin jiru maktabni isaanii dubbatu hin jiru imbaasiin isaanii dubbatu hin jiru mindaa malee hojjetan hirreebaman hin tumaman hin ajjeefaman namni isaanii dubbatu hin jiru bilees biyya Saudi Arabiyaa hin deemina ijoolleen deemuudhaaf karoora qabdan hin deemina dallaala ijoollee teenya Saudi Arabiyaa ergaa jirtu waa isii haa balleessu badiitee haa godhu rabbi ila dallaaluma isa jedhamu kana waa lafarraa xarageessinaaf nama gurguru yaa rabbi nurraa balleessati arabatti ijoollee teenya gurguraa jiran arabni bakka kamittu zeegaa Itoophiyaa kana akka sareetti ilaalu kuno maaliif imbaasiin isaanii dubbatu hin jiru maktabni isaanii dubbatu hin jiru namni isaanii dubbatu hin jiru harree taaneetu biyya arabaa keessatti yaa rabbi dallaala jedhamu kanarraa balleessati yaa rabbi daaraa isaan godhe biyya Saa'ud Arabiyaa keessatti lammiin keenya lammiin Itoophiyaa akka saree ta'ee sareedhumaan qixxee ta'eeti kan inni yoo du'ellee reeffisaallee iddoo dhaqee yookaas immoo iddoo jirullee dhabame ijoolleen keenya hedduudha jechuudha achi keessatti kan dararamaa jiranii ashamaa harika fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii jechaati waaqayyoonni nagaan nu baase yeroo hundumayyuu nagaan gara biyya keenyatti akka deebisee nu galchu kuni kadhannaa kooti isiniin jedha isinillee yeroo hundumallee akka amantaa keessanitti kiristaana kan taatanii akka amantaa keessanitti musliimas kan taatanii akkuma amantaa keessanitti akka quraana keessanitti adaraa keessa yeroo hundumayyuu lubbuu keessanii baay'ee akka nagaan gara maatii keenyatti galuu akka danda'u jabaadhaa kadhadhaa uumaa keessa wajjin hariiroo qabaadhaa isiniin jedha obboloota koo akkasuma immoo namni namummaa sitti dhaga'amu namni bootti anis biyya namaa keessan jira wanta narra ga'u hin beeku jettanii namni obboleettii kee jaalattu namni dhiigni kee gaafa waa tokko ta'u sitti dhaga'amu viidiyoo kana sheer laayik gochuudhaani adaraa keessanii namoota qaamni kun ilaallatu gama mootummaatiinis haa ta'u miti mootummaatiinis haa ta'u dhimmi kun akka nuuf ilaallamu barbaanna jechuudha sababni isaayyuu ijoollota xixiqqoo barnoota isaanii gargar kutuudhaani jireenya biyya keessaa rakkina dararrii garagaraa dadhabanii isa jibbuudhaan jechuudha of jijjiirree maatii keenyallee jijjiirraa hin guddannaa hin hojjanna jedhanii biyya isaanirraa kallattii hundumaan waan jiran addaan kutanii biyyarraa ba'anii arra garuu akka sareetti duuni garagaraa madaamidhaan billaadhaan waraannamu akkasuma immoo hojjetanii dadhabbii isaaniitti boqochuu dadhabuudhaan gatii dadhabbii isaanii dafqa isaanii argachuu dadhabuudhaan gaafa maallaqni isaanii irra cimme kan ajjeefamanii kan akka baalatti harcaa'anii hedduu isaaniitu jira jechuudha bara kana keessumaa wanta gurra keenyatti hin tolle wanta gurri keenya amanuudhaaf illee baay'ee nutti ulfaatu jechuudha yeroo hojjetanii galuudha maatii isaaniitti matanii guyyoonni muraasni tikkeettiin cituu fi ka'ee yeroo galuudha kan keessatti hin dhabamu tokko shaaworii galuudha qanii achi keessatti kufanii du'an jedhu takkatuu ofiidhaaf kufanii akkas ta'an jedhu kallattii adda addaatiin jechuudha kan ta'atii jiru kanaaf iyyuu asuma gabaabatti biyyi Saawud Arabiyaa akka nurraa cufamu adaraa keessan sagalee ta'a isiniin jedha karaa sooshaal miidiyaa qabdan hundumaaniyyuu namni sagalee kana viidiyoo kana dhaggeeffachaa jirtu namni duuni namaa sitti hin tolle dhugaa dubbachuuf aniin ijoollonni keenya biyya arabaa kana keessatti hanga kana
kan miidhamuu isaanii kanaan ani arge ergan gama chaanaalii kanaa dhufeeti malee dura waan akkanaa in hordofulleeni in argulleeni miidiyaadhumarree nan hordofa garuu in argu jechuudha. Garuu ergan keessa gadigalee ilaaluutii jalqabee dhugaa dubbachuudhaa fi amma sagalee waliif ta'uu dadhabnutti yeroo isa kanaa fi reeffi isaa dhabameera bakka akkasitti jedhanii reeffi sun barbaadame. Yeroo inni argamu immoo amma immoo kan biraatu dhufa jechuudha. Jala jalaan takkatu madaamin billaadha waraante jedhama, takkatu madaamin ajjees takkatu ofii dhabduute waan akkasitu jedhama jechuudha. Misiijarii koo otoo laaltanii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama jibbisiisa jechuudha. Maaliif paaspoortii isaanii erganii bakka akkasitti baddee hordoftoota kee biraan nuu gahi kan jedhan hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Qaama seerri isaa ilaallatu biraan akka namni isaan gargaaruu danda'u akka isaan gargaaruuf jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi kan ammoo guyyaa guyyaadhaan iyyuu jechuudha dhufneetuma waa'ee geddaa waa'ee boo'ichaa waa'ee dararrii walitti himuuyyuu amma qaaneffannee hamma dadhabnee nuffinee bakka bartee godhannee waan haarayyuu nutti ta'uu didee bakka kuni bakka dhaabataadhuma akka amma godhannutti geenyee jirra jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo adaraa keessanii dhiigni obboleettii keessanii duuni obboleettii keessanii rakkinni lammii keenya Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa keessatti ta'aatii jiru yoo isinitti dhaga'ame gama kamiiniyyuu adaraa keessanii sagalee ta'aa fi isiniin jedha obboloota koo. Hojjetaniiti miindaa argachaa jiran yoo biirootti bilbilatanii biiroo yoo bilbileefiyyuu madaamii isaaniititti madaamiin akka barbaadde gochuuti dandeesse jechuudha. Isaanii yaada bilbilaan bilbilanii waan barbaade jedhuun yoo barbaadan immoo biiroon ijoollee keenya jalaayyuu bilbila hin kaasan jechuudha. Gaafa ijoolleen gubatanii madaamiidhaan mana keessatti walitti bu'anii maal jedhanii gara biiroo nageessi yoo jedhaniin madaamiin biiroo fuutee yoo geessitee maal godhu ijoollota keenya jechuudha. Madaamii fuulduratti qabanii otoo rakkina ishii hin gaafatin maal akka ishiin taate maal takka ishiitti irratee hin beeloftee yookiin hojiitu ta'uu fi dideetti ulfaate yookiis immoo hojiidhumallee hojjechuu fedhii hin qabanii madaamitu isaan rakkisee waan akkasii miindaa isaanii otoo hin gaafatin fuudhaniiti madaamiidhuma fuulduratti irreebu jechuudha. Garuu biyyoonni biraa akkas miti jechuudha. Maal rakkattee dhufte jedhanii nama zeegaa biyya biraa otoo hin taane biyya isaaniitiin waan isaan rakkatan rakkina isaanii gaafatanii erga sana madaamiidhaan kana guutiif maaliif kana guutuu dadhabdee irrina akkasii qabdi kanaaf iyyuu guuti jedhanii kabajaan lammii isaanii simataniiti seera qabsiisanii iddoo itti galchan sana dhimma hojiitii fi hojii isaanii akka hojjetanii taasisu jechuudha. Garuu kan keenya akka sareetti fuudhanii madaamii fuulduratti walii gadi darbatu jechuudha. Erga lammiin keenya kabaja hin qabaannee fi lammii keenya isa dhaabatu sanaa fi jarri maaliif nu kabaju dhimma maaliif nurraa qabu akka barbaadan nu godhu jechuudha. Kanaaf iyyuu asumaan jechuudha yeroo baay'ee irra deddeebi'eetiin dubbadhaan namni lammii isaatitti garaa jabaate namni lammii isaa jibbu lammii biraatiin jaalatamuutii hin danda'u. Maallaqaanii nama jijjiiruun yeroodhaaf jechuudha namatti fakkaachuuti danda'a. Garuu biyya lafaa kanarraa yoo makka deemnu sababa hin beeknee fi adaraa keessanii imaanatu isin harka jira. Imaanaa kana immoo waaqayyotu isinitti kenne malee namatu isinitti kenne miti. Wanta isin harka jiru wanta gochaa jirtan kana guyyaa tokko itti gaafatamtu. Akkasuma immoo karaa seera qabeessanis immoo dhimma kana mootummaan Itoophiyaa irratti nuuf dubbachuu yookiis immoo biyya kana biyyoota Arabaa jiran hunduma keessa biyyi Saawud Arabiyaa akka nurraa cufamu adaraa keessan biraan ga'atoo dubbadhaa isiniin jira. Akkasuma immoo dallaalonni gara Saawud Arabiyaa ijoolleerraa maallaqa fudhatanii gara biyya sanaatti erganii erga ijoolleen xiyyaaratti galtee xiyyaara seentee kan silkii isaanii irraan kaafne gaafa ijoolleen rakkatte kan nu gargaaruutii hin dandeenye dallaalan biyya Saawud Arabiyaa keessatti ijoollota keenya erganii seeraan to'atamanii seera jala nu galchanii akka jechuudha. Deemsi seeraan halaas ta'ee seeraan qabeessas ta'ee biyya Saawud Arabiyaa keessatti imalaa jiranii akka nurraa cufamu isin gaafannaa kabajaanii adaraa keessan namni dhimmi kun nu ilaallata jettanii gama sooshaal miidiyaa gurguddaa gama kamitti yoo haa ta'u sheer godhaatoo qaqqabsiisaa isiniin jedha obboloota koo. Har'a otoo jirru warri lubbuudhaan addunyaa kanarraa darbaniiru waan ta'eef warra jiru haa qaqqabannu. Obboleessa keenya obboleettii keenya biyya namaa keessatti dararamaa jiran isiniin jedha. Akkasuma immoo namoonni wal gargaaruutii dandeessu ta'ee biyya namaa kana keessatti adaraa keessan harka wal qabaa wal gargaaraa isiniin jedha.
ijoollonni keenya sababa rakkinni garagaraa mana madaamii keessatti isaanirra ga'aa jiruuni kan baduudhaa fi yeroo mana ba'an keessatti taaskan ittiin garagaree lubbuu isaanii kan dhabani akkasuma immoo dallaaladhaan butamanii jechuudha gurguramanii dhiyoo kana jechuudha micayyoon Itoophiyaa nama Itoophiyaa keessatti jechuudha gurguramtee dhiirri Arabaa gudee dura jettee fooqirraan of darbattee kan caccabdee aarsaa taatetu jira jechuudha. Lammiin keenya illee amma kana jechuudha kan garaa walitti jabaate kanaafiyyuu dararaan kun nurra haa dhaabatu biyyi kuniyyuu nu ga'eera waan ta'eef nurra haa cufamu isiniin jedha. Dogoggorri yoo jiraate na of kalchaa jechaa koomentii keessan koomentii jalatti naa barreessaa viidiyoo biraatiin